Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u, obboloonni na dhaggeeffachaa jirtan akkasumas immoo istiidiyoo ifa keet keessatti argamna. Irra deebi'een isiniin jedha maqaa Waaqayyootiin nagaan hunduma keessaniif haa ta'u. Guyyaa har'aa kanaa sa'aatii amma qabnu kanatti sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin ilaallaa. Sagalee ilaallusii an dubbiseen isa booddee Waaqayyoon kadhannee itti furraa. Maqaa Gooftaa keenya maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 32 irra kan jiru dubbisa. Innis akka jedha. Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 32 akka jedha. Yommus namoonni biyya lafaa hundinuu fuula isaa duratti walitti hin qabamu. Tikseen hoolotatti re'oota akka gargar fo'u, innis namoota isaa sana gargar hin fo'a. Warra hoolotatti fakkeeffamanii gara mirga isaa, warra re'ootatti fakkeeffamanis immoo gara bitaa isaa hin dhaaba. Ergasii mootichi warra mirga isaa jiraniini, isin yaa warra abbaa kootiif eebbifamtanii koottaa mootummaa isaa uumama biyya lafaatii jalqabee isiniif qophaa'etti galaa jedhe. Kadhannaa Waaqayyoon. Bara baraan kan jiraattu qulqulluu Waaqa keenyaa, sagaleen kee sagalee Waaqaaf lafa ittiin uumame sagalee guddaadha. Mul'ata yoo ati laattee sammuu isaa bantee ija isaa bantee malee namni waa'ee sagalee kee ibsuu hin danda'u. Dhaggeeffachuudhaafis hin danda'u. Ati Waaqayyoo inni karaa hafuura qulqulluu dhala namaatiif beekumsa kennitee sagalee kee akka inni dubbatuuf isa gargaartu, inni akka dhaga'aniif laphee namaa bantu, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa jalqabdee nu gidduutti argamuu nu fedhaaf jaalala garaa kee haa ta'u. Sagalee kee sagalee jiraataa olii Waaqarraa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbadhu, nuu ibsi, nu wajjiniin ta'i. Maqaa Gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosii jettee Ameen. Tolee, mata dureen dubbii keenyaa irratti an dubbachuudhaaf jedhu yeroo kana waa'ee bara dhumaatii fi akeekkachiisa macaafa qulqulluun kennu ilaalla. Waa'ee bara dhumaatii fi akeekkachiisa macaafa qulqulluun kennu yeroo jennu, waa'ee bara dhumaa namooti baay'een dubbachaas jiru, macaafarraas dubbisaa jirtu. Haa ta'u iyyuu malee akeekkachiisa macaafa qulqulluun namoota isaatiif kenne duukaas immoo beekuun barbaachisaa ta'a. Kanaaf iyyuu maaliidha bara dhumaa yeroo jennu? Bara dhumaa yeroo jennu maaltu jalqabee maaltu dhuma? Maaltu dhuma? Wanti dhumu beekamuu qaba. Bara dhumaa yeroo jennu baruchimti dhumaa gaafa hiikamu guyyaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'a mo'ee ka'ee gara mirga Waaqayyootti ol ba'ee hanga gaafa inni gara biyya lafaatti deebi'ee dhufutti guyyaa dhumaa jedhama. Maaltu jalqabee yookaan immoo maaltu dhuma isa jedhu immoo hojiin seexanaa biyya lafaa kanarratti, jallinni inni lafarratti dhala namaa irratti hojjete biyya lafaa irratti jalqabe kun fi duuka buutonni warri hojii seexanaa kana duukaa bu'anii yeroo inni itti xumuramu jechaadha. Hojiin seexanaa biyya lafaa kanarratti jalqabee hin xumuramaa jechuudha. Guyyaan inni xumuramu sanadha. Guyyaan suni boqonnaa qulqullootaatii fi itti faradama cubbuuti. Cubbuuttiin faradama, qulqullootaaf immoo boqonnaatu kennama. Maatiyos 25 lakkoofsa 32 irraa akka amma ilaalletti bakka lamatti yeroo inni qooduu argina. Warra hoolotatti fakkeeffamanii fi warra re'ootatti fakkeeffaman yeroo inni gargar baasee kaa'u argina. Warra hoolotatti fakkeeffaman sanaanii mootichi warra gara mirga isaa jiran sanaanii kottaa mootummaa kootti galaa jedha. Warra re'ootatti fakkeeffaman immoo achumarra kaa'ee jira. Kanaafiyyuu yeroo qulqullootaa fi faradamee mootummaa Waaqayyootti galuun ta'u warra re'ootatti fakkeeffamaniifis immoo firdiin jira jechuudha. Kanaafiyyuu
Guyyichi suni hojiin seexanaa lafarratti jalqabe. Jannata Eden keessatti dhala namaa dogoggorsuudhaan inni jalqabe. Jallina isaa kana duukaa warra bu'an warra fudhatanitti yeroo murtaa'uu fi cubbuu kanatti yeroo murtaa'uu fi akkasumas immoo qulqullootaaf immoo yeroo boqonnaan ta'udha. Yeroo wanti kun raawwatamuu jala ga'uudha. Qulqulloota kanaa fi yookaas immoo cubbuu kana gidduutti yeroo firdiin xumuramuudhaaf ka'u yeroon kun yommuu jala ga'u wantoonni ta'an jiru. Isaanis immoo jalqaba ciniinsuu warra jedhaman. Dhuma biyya lafaa irratti jalqaba ciniinsuu jedhee kan macaafni qulqulluun kaa'u. Ciniinsuu jalqabni ciniinsuu gargari. Ciniinsuu fi jalqabni ciniinsuu gargaridha. Jalqaba ciniinsuu irratti amma kan dubbannu jalqaba ciniinsuu warra ta'an. Kanaaf isaanii jalqaba ciniinsuu bara dhumaa sana mul'isan akeekkachiisota jiran isarratti ilaallaa jechuudha. Kanaafiyyuu biyyi lafaa jalqabeera hin xumuramaa. Hojiin jal'inaas jalqabeera hin xumuramaa. Waaqayyoon nuyi waaqeffannu garuu isa jalqaba qabuuf isa xumura qabu miti ani alfaa omeegaadha jedhee. Waa'ee waaqayyoo jalqabamee xumuramatu hin ta'in waa'ee jal'inaatu jalqabamee xumurama. Kanaafi Maatiyoos barreeffama isaa keessatti wangeela Maatiyoos 24 gubbaatti mallattoo bara dhumaa jalqaba ciniinsuu kaa'eera. Maarqoos boqonnaa 13 gaafa laallu innis jalqaba mallattoo ciniinsuu kaa'eera. Luqaasis boqonnaa 17 lakkoofsa 20 gaafa dhannu innis kutaawwan amma dubbadhe kun wangeelaawwanni kun sadan walii galanii mootummaan waaqayyoo akka dhufu dubbateera. Luqaas immoo የእግዚአብሔር መንግስት እንደሚመጣ mootummaan waaqayyoo akka dhufu dubbate. Maatiyoos jalqaba ciniinsuu Maatiyoos 24 irra jira. Maarqos boqonnaa 13 irratti immoo jalqaba ciniinsuuti. Luqaasis duukaa bu'ee mootummaan waaqayyoo akka deebi'ee dhufu Yesuus akka inni deebi'ee dhufu kaa'eera. Yohaannis immoo Yesuusin beekuu dhala namaatti erga himee booddee ergaa isaa isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 gubbaatti immoo bara dhumaa sana keessatti warri Kiristoosiin morman akka isaan ka'an. Wangeelaawwannis arfan isaanii walii galanii waa'ee bara dhumaa jalqaba ciniinsuu yookaas immoo mallattoowwan bara dhumaa sana keessatti ta'uudhaaf jedhan isa jalqabaa dubbataniiru jechaadha. Kanaafiyyuu barichi bara attamiiti jalqabi ciniinsuusaa attamii yoo jenne Ximootiyoos duraa boqonnaa 4 gaafa dhannee ilaallu warra Kiristoosii wajjin jiranii fi bara dhiphinaati. Barichi bara dhiphisaa. Jalqabi ciniinsuu suni inni jalqaba isaa dhiphisuudha. Sababni isaa Ximootiyoos duraa boqonnaa 4 gaafa dhannee ilaallu namootiin akka isaanii barumsa hafuura hamootaa duukaa bu'anii barumsa seexanaa duukaa bu'anii akka isaan dogoggoran dubbata. Inni immoo hin ibse. Ximootiyoos immoo hin ibsa. Ergaan Ximootiyoosiif barreeffame kun immoo hin ibsa. Barumsa seexanaatii fi barumsa hafuura hamootaa duukaa bu'anii jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Eessaa mana barumsaa qaba seexanni? Eessatti barsiisaa? Eessatti barsiisaa leenjisee? Eessatti barattoota isaa barsiisaa? Yoo jennee isuma waaqayyoo bane keessatti isuma banamee jiru keessatti mana barumsaa qaba. Maaliifi gannata Eden isuma waaqayyoo Addaamiif Hewaaniin kaa'e keessatti dhaqee barumsa isaa jalqabe. Malee ofiisaa mana barumsaa hin qabu. Eessaa fidee waan barsiisu immoo sagalee waaqayyoo isa waaqayyoo namatti dubbate sana galagashuudhaan faallaasaa ibsuudhaan jechaadha. Kanaaf barumsa seexanaa yoom jalqabee eessatti barsiisa jedhuu fi gannata Eden keessatti jalqabee har'as yoo teenye ilaallee sagalee waaqayyoo irra dhaabatee gaaffii kaase gaafasisi har'as sagalee waaqayyoo kanarra dhaabateetu dubbii waaqayyoo dubbate irra dhaabateetu karaa namootaaf hin galle karaa namoonni maman karaa namoonni dubbicha fudhachuu hin dandeenyetti galagashaa jechaadha. Dhugumaan waaqayyo muka kanatti nyaatinaa isiniin jedheeree jedhee kaase gaafasis gaaffiidhaan kaase. Kanaafuu eeyyee nyaatinaa jedhe ittuun bu'inaa jedhee ittee jalqabe barumsi seexanaa gaafasuma jalqabe. Kanaafi har'as isuma galagashee isuma gaaffii kaasee kaa'achuudha. Fedhiin dhala namaa gaafuma uumame dhalli namaa fedhii qaba. Fedhiin dhala namaa immoo daangaa hin qabu. Fedhiin dhala namaa daangaa hin qabu. Yoo digirii barate maastirsiin baranne jechuutti ka'a gammadee galateeffate. Yoo mana ijaarrate amma immoo manas akkasiin na fedhee taa'a malee quufeera bakka nagaa yeroo jedhu. Fedhiin dhala namaa bal'aa. Fedhiin dhala namaa guddaa.
Kanaaf fedhii dhala namaa kana yeroo laallu uumamaanii fedhii dhala namaa kanatti seexanni maal godhe yoo jettanii gaafuma jalqaba barumsa isaa jalqabu kanaa fedhii dhala namaa kanatti isa akka abiddaa boba'u fedhii dhala namaa isa daangaa hin qabne dhaabachuu hin dandeenye kanatti inni immoo bobaatti dabalee deema. Maal jedhee silayyuu namni fedhiinsaa bal'aadha waan ta'eef waaqa taatu ittiin jedhe. Kanaafuu waaqa taanaa ka'anii jedha. Macaafa qulqulluurraa waaqa taatu akka isaa taatu waan ta'eef kanaaf muka kanarraa isin dhoowwe maleetu kana nyaattanii waaqa taatu argitee fedhii dhala namaa akka inni itti ol kaase. Kana fiwuliitti dabalee qajeelechaadha abiddicha yookiis fedhii dhala namaa keessaa sabbanbanee boba'aa jiru sanatti abidda dabalee deema. Wanta kana itti fufsiisu itti cimsiisutti dabaleechaadha. Akka waan macaafni haaraan caafametti akka waan haaraan jirutti akka waan barumsa haaraa fideet saka waaqayyoo lafa kaa'aa kan koo fudhaa'e. Ni waaqoo jedhe kun dogoggoradhaa isa koo fudhadhaa. Inni macaafni qulqulluun jedhu sirrii mitiiti lafa kaa'aatii isani jedhu fudhadhaa jedhee isani jedhu gaafa fudhattan immoo waaqa taatu akkasaa taatu jedhe garuu dubbiin hin taane. Kanaaf seexana haaraan hin jiru. Haaraan isin dhalannee wal isin horme. Seexanichuma isa gaafa sanaati jechaadha nama dhufe kun. Attamitti hojjettanii baroota keessatti amala isaa geeddaraa. Baroota keessatti uf cimsaa akkuma isin jijjiiramaa guddachaa dhuftan innis hafuura isaa jijjiiraa, siisteema isaa jijjiiraa, mul'ata isaa jijjiiraa dhufe malee seexanni haaraan hin jiru bara dhumaa keessa. Waan seexanni haaraan bara dhumaa ga'ee dhufe warri isin itti fakkaatu yoo jiraate isuma gannata edeen keessaatu siisteema geeddaraa, haala geeddaraa dhufe malee kan biraan hin jiru. Kanaaf har'a biyya lafaa kanarratti barumsi gaafa sana jalqabee hundee amantii 33,800 jira. Hundee amantii 33,800 kana yoom jalqabe yoo jettanii gaafa sana jalqabe. Lamatti cabe gaafasii har'ammoo 33,800 ga'eera. Gaafasii ija keessantu mana moo kana nyaattan jedhee barumsa lama jalqabee waaqayyo immoo muka kana nyaatinaa ittiin jedhee ilaala. Har'a hundee amantii meeqa jira jechaadha. Akka yeroo dhiyoo qoratametti 33,800 jira. Waaqayyo tokkuma 338 ta'ituun ta'in akkaataa ittiin nuni macaafa qulqulluu hubannee namatti himnuu fi wal barsiifnutu gargar ta'e irraan kan hafe waaqayyo tokkichu. Sun waaqaaf lafa uume. Kanaaf gaafa biyya lafaa irratti jalqabni ciniinsuu jalqabu kana bara dhumaa kana keessatti maaltu ta'a hojjettanii maal dhiphisa hojjettan attamitti nama dhiphisa hojjettan barichi dhiphisaadha. Dhimoota isa lammaffaa boqonnaa 3:1 hanga 6 gaafa laltanii bara dhumaatti yeroo sodaachisaan akka dhufu hubadhu jedhee itti wantoota ta'an jalqaba ciniinsu bara dhumaatti yeroo sodaachisaan akka dhufu afaan Amaariffaa immoo የሚያስጨንቅ ዘመን bara nama dhiphisu dhufaara bara dhumaatti bara nama dhiphisutu dhufa waan ta'eef maayinni attamitti dhiphisa maal jechuudha. Ximootoos isa lammaffaa boqonnaa 3 gaanachitti barraa'e kun maal jechuudha. Jireenya hawaasummaatii fi jireenya foon dhala namaa irratti manca'iinsa geggeessa. Manca'iinsa geggeessa jireenya foon irrattis jireenya hawaasummaa irrattis jeequmsa yookaas immoo manca'iinsa kan inni geggeessu. Kanaaf kutaa kana gaafa laallu achirratti jalqaba ciniinsu ta'anii kan jiranii yennatti ilaallu. Kutaanuma amma isa Ximootoos lammaffaa boqonnaa 3 hanga 6 keessatti jiru kana namoonni mataa isaanii kan of jaallatan ta'u kan jedhu jira cike. Mataa isaanii kan of jaallatan ta'u. Ilaalaa dubbiin kun dubbii cimaadha. Namni gaafa mataa isaa of jaallatu isa gara biraa jaallachuu hin danda'u. Jireenya hawaasummaan jiru jechaadha. Ofii koo jaalladha waan ta'eef ofii koo jaallachuun natti cimeera waan ta'eef natti ho'eera waan ta'eef isa tokkotti darbuu hin danda'u jechaadha. Kanaaf fedhii mataa isaanii kan jaallatan ta'u achi jala maaltu jira? Isaan warri hafuura kana yookaas immoo yaada kana hin qabani fedhii miira isaaniitiif jiraatu. Miira isaanii. Miira isaaniitiif gaafa jiraachuutti ka'anii miira isaaniitiif gaafa jiraachuutti ka'anii jireenya hawaasummaatu bada. Akkan jaalladheen ta'a maal si gashee? Qullaa yoon deeme goddaayii keetii jedhe. Kanaaf gadi galagalee yoon dhaabadde ol galagalee yoon dhaabadde waan si gashuun qabanatti toleeraadha fedhii koofan bulaa'e. Jireenya hawaasummaan badagaa. Yeroo kana gaan yeroo nanii akkas ta'anii akkas ta'ee naannatti toleera sitti toluu baate waliin jechuutti kana maaltu badagaa isinitti fakkaate? Egaa inni dhiphisa gaa warra waaqayyo wajjin jiran malee
warra seexanichaa wajjin jiran hin dhiphisu. Warra waaqayyo wajjin jiran dhiphisa. Maaliif dhiphisa isinitti fakkaata? Timootiyoos isa amma dubbifne boqonnaa afurirraa suni barumsa seexanaatiif barumsa hafuuraa mootaa duukaa bu'anii. Warri hafuurri waaqayyoo keessa jiru attamitti dhaggeeffatu ture? Barumsa hafuuraa hamaa attamitti dhaggeeffata namni hafuurri waaqayyoo keessa jiru? Warra hafuurri waaqayyoo keessa jiru dhiphisa malee warra kaan hin dhiphisu bari. Citti tola warra kaan keessa bu'anii abidda isaa utti qabsiisu. Sababni isaayyuu hafuura waaqayyootu keessa jiru. Warra hafuurri seexanaa sun keessa jiru barumsichi itti tola. Isaan kam dhiphisa hoo jettanii barumsa hafuurotaa mootaati waan ta'eef barumsa seexanaati waan ta'eef barumsi seexanaa immoo nama hafuurri waaqayyoo keessa jiruuf nagaan kenna. Warri nagaa isin dhowwachaa jiru jawaadhaa. Haalli baricha. Warri isin itti tole immoo gargar baafachuu dandeessu jechaadha. Jalqaba ciniinsuu keessa akka inni itti hojjetu keessaa tokko kanadha. Barumsi seexanaa sun warra sanaaf hin kennu. Maaliif warri hafuurri waaqayyoo keessa hin jirre hafuura waaqayyoof abboomamuutu hin ta'in fedhii isaaniif abboomamu. Miira isaaniitiif abboomamu. Kana ijoon achi keessa jiru. Lammaffaa immoo maqaa amantaa qabatanii jiraatu malee amanaa ta'u malee amantii hin qaban. Amanaa ta'uu jaallatu malee amantii hin jaallatan. Yesuus immoo amantaa qabaadhaa jedhetu hin ta'in amantii qabaadhaa jedhe. Dhageessaniittu Yesuus natti amanaa jedhe malee amantaa qabaadhaa jedhe. Amantaa qabaadhaa jedhe. Baricha dhumaa sana keessatti dhagaanii kanaafi amantii dhoowwa. Namoonni immoo amantaa qabu. Amantaa sanaaniti jireenya isaanii uftuudha. Makaana Yesuusiin amantaadha. Mulu wangeeliin maqaan kun amantaadha. Kaatoliikii inni jedhu kun amantaadha. Amantiin garuu kaatolikiis miti makaana Yesuusiis miti. Amantaadha inni. Amantiin garuu Yesuusi. Natti amanaa jedhe malee amantii qabaadhaan jedhe. Baricha keessatti galaan immoo amantii qabaa jedhe ta'a namni ani waldaa dhaqaan jira. Naan faarfadha. Naan lallabaa. Beekaa wangeelayyuu jedhaa gatii jiru. Maal ta'a isinitti fakkaate hayimaanotaawii inji ammaanyaa idille. Jireenya waaqeffachuutu irra jira malee amantiin keessa hin jiru. Kana isaan godha fedhii isaaniitiin abboomamuun jedhu kun yeroo itti fufachaadha. Kanaaf boqonnaa isuma amma kana gaafa dubbifattan Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 gaafa dhattanii namoonni attam akka ta'an achirraa lafa kaa keessumatti dubartoota irratti dhiibbaa inni qabu jalqabni ciniinsu. Kanaaf tokko akkamitti dhiphisa akkamitti jireenya fooniitiif jireenya hawaasummaa mancaasa jalqabaa jettanii jireenya hawaasummaa fi jireenyi foonii kan inni manca'u yeroo jireenya hafuuraa manca'u. Keessa dura manca'aa bakkeetti ba'a. Manca'iinsa bakkee jiru kuni keessa manca'e waan ta'eef jalqabni ciniinsuu bara dhumaa sanaadhaa keessa dhala namaati kan inni mancaasu hafuura namaa. Gaafa hafuurri namaa manca'uu danda'a Ximootiyoos boqonnaa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 jalqabee jireenyi dhala namaa keessatti wanti raawwatamu sun namoonni ofittoo sassatoo arrabsitawwan maal jedhee lafa kaa'a. Inni yoom dhufe wettani gaafa jireenya hafuuraa manca'ee jedhuti bakkeedha argamutti ka'echaadha. Bakkeetti argamichaadha. Hafuurri lammaffaan achuma keessa gaafa laallu Waaqayyo isa uumaa isaanii ta'e malee uumama waaqessuudhaaf ka'uudha. Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti akka jedhu aadaa isaanii deeggaru oduu abboota isaanii durii seenaa abboota isaanii durii aadaa abboota isaanii durii lafa keessaa qofforanii baasuudhaaf ka'u sanyii isaanii amma akaakayyuu 7tti lakkaachuudhaaf ka'uudha. Jalqaba jireessuuti egaa sanyii lakkaachuutti kaanaan egaa laga lakkaachuutti kaanaan jireenya hawaasummaa hin manca'a ammayyuu kanaan manca'a. Gaafa laga koo lakkaachuutti qawwati kee abaa deemtaa jechaadha inni fuuldura gooteessu. Obbo abaluun kee abaa deemaa dubarii abaluun kee abaa deemtuuf lakkaachuutti kan ka'e jechaadha. Atisuuf lakkaachuutti kaataa jireenya hawaasummaatu gargar cabaa jechaadha. Kanaafuu Waaqayyo uumaa isaanii malee gara muka waaqessuutti deebi'uudha. Eessaa fide kana weettanii jalqaba uumamaas dubbii kaase mukadha. Muka nyaatinaa muka nyaadhaadha. Har'as mukti kee jira jechaadha. Namooti baay'een har'ayyuu muka baatanii yaa'u. Kanaaf silumayyuu kan ka'e muka nyaachuurraa ka'e waan ta'eef jireenya isa biyya lafaa kanarraa uumama isa Waaqayyo uume isa Waaqayyo hojjetee uumetti sagaduu jaallatuudha. Aadaa isaanii deeggaruu duukaa bu'u bara dhumaa sanatti isatu itti tolaa'edha. Isatu itti tolaa'edha. Kanaaf irraa
iddoo garaa garaatti wanti inni baay'een macaafa qulqulluutti dabalamanii waaqeffannaa waaqayyootti kan isaan dabalanii fi biraan hafiin kan koo kan keenyatti dabalamees biraa hafees waaqayyo qobaanuma isaa jiraataa wangeellis akkasuma maqaa waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Kanaaf waaqayyo uumaa malee uumamatti akka sagadan isa duukaa bu'u hin dhiphata gaa yeroo kana namni hafuura waaqayyoo kee jiru namni sagalee waaqayyoo sirriitti lapheesaa keessa jiru nagaan kennuuf ittiin tolu. Kanaan tokko jalqaba ciniinsuu isaa kana akkasittiin laphee dadhabsiisaa deema sammuu jaraa immoo dadhabsiisaa deema hafuura jaraa dadhabsiisaa deema warra kaan mo'atee harkatti galfata. Waaqayyo hafuura isaatiin isaa waraanu malee. Inni sadaffaanii jalqaba ciniinsuu bara dhumaa sana keessatti wantoota ta'an gaafa cuunfinu isa Ximootiyoos boqonnaa 3 lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa majaasuma cuunfaan jira jechuudha. Kanaaf sadaffaa irratti hammeenya irratti hammeenya dabaluu itti fufuudha. Hammeenya irratti hammeenya dabalaa deemu. Warri hammeenya balleessuudhaaf jilgeenfattanii kadhachaa ooltan warri hammeenya lafarraa dhaabuudhaaf kadhataa ooltan hin du'ina. Hammeenya ofii keessaniif keessaa ba'uudhaaf hammeenya sanarraa of qaluudhaaf kadhadhaa malee bara dhumaa kana keessa Maatiyoo 20 lakkoofsa 13 gaafa dubbiftanii jalina irratti jalina dabalaa deemuudha. Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irrattis ilaalaa itti dabalaa deemuudha. Baricha keessatti egaa nama dhiphisa kun jireenya hawaasummaa mancaasa kun hammeenya irratti hammeenyi gisee dabalamaa deemu. Namni dur yoo rukutee nama ajjeese iddoo sanaa fiigee baqatee bade wareeree biyyaa ba'a. Amma garuu ajjeesutti quufuu dadhabee bira dhaabatee qubarraa kentisa. Bira dhaabatee gurrarraa mura. Du'ee hoo maal godhu? Itti quufuu dadhabee. Du'ee hoo maal isaa miillarraa muramu? Maaliif yoo jettanii itti quufuu dadhabee ajjeesuun? Warri kaan immoo gaaziitti rafarrafanii gubu. Warri kaan immoo akka nama muka qiqqiritu bira dhaabatanii qiqqiritu ajjeesanii. Maaliif yoo jettan kuni ajjeesuutti quufuu bara dadhabe keessa jira jechuudha jalina dabalaa jiru. Dhagaartuu. Kanaaf amma bara kana bara dhumaa sana keessa jaalalli hin qabbanaa kan jedhu waggaa 15 faa 20 faa dura malee hin qabbanaa miti amma hin bade. Baduu irra jira malee qabbanaa irra jira. Hin qabbanaa jechuun xinnoo yoo abidda jala kaa'anii yooyin immoo yoo waa ittoo isan hin kaa'aa jechuudha. Kanaaf hin qabbanaa jechuun ta'in bara keenya hin bade gara jedhutti dhumu. Maaliif jettanii durii abbaan manaa yoo du'e haati manaa siree isaa gadi gombiftee barcuma isaa gadi gombiftee hanqaaqsee isaa gadi gombiftee yookiin mana abbaa isaatti yookiin immoo mana abbaa isheetti galtee teessi mucaa tokko qabdi yoo ta'es fudhattee gadditee abbaan manaa ishee qarree irraa du'uun gadditee deebitee teessi heeruma dhiiste. Jaarsoliitu dhaqee maalii jedhee waggaa 2 booddee waggaa 3 booddee maaliin du'e waaqa fudhate hoo ati immoo dabartee heerumtee ijoollee kanaafis yaadi malee ofii keefis yaadi malee jedhaniiti jaarsummaatti ba'anii waggaa 2-3 booddee erga isheen irraanfatte heerumsiisu. Amma garuu gaafuma waashaa'uu barbaaddataa waan deemtu natti fakkaata. Maaliif wayyoo yaa gooftaa koo godhaa deemti tun ta'ini eewuttan heerumaa waan jedhaa deemtu natti fakkaata. Maaliif abbaan manaa du'ee gaafa 7-3 dura heerumte waan ta'eef jaalalli hin qabbanaa'e tun ta'in hin bade. Warrumtii mana keessa jiraachaa jiran iyyuu jiraachaa jiru natti fakkaatu jaalalaan. Kanaaf jaalalatu qabbanaa'edha. Maaliif qabbanaa'u jettan namootatu jallina irratti jallina dabalaa gatii deemuu fi jalqaba ciniinsuuti kun. Baroota dhumaa sana keessatti. Inni arfaffaanii miirri bara dargaggumaa inni akka abidda saafa boba'u sun haala mijataa argatee biyya lafaa hundumaa irratti diriira. Haala mijataa argatee biyya lafaa hundumaa irratti diriira. Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 gaafa dubbiftan argachuu dandeessu. Miira bara dargaggumaa, fedhii bara dargaggumaa. Bara Ximootiyoos fa'a Phaawulos Ximootiyoos fa'ini fedhii bara dargaggummaa isa mancaarraa baqadhu jedheenin. Yeroo sana illee iddoon itti baqatan jiraachuu danda'a. Amma garuu baadiyyaa ga'eeraa, magaalaa ga'eeraa, isa barate bira ga'eeraa, isa hin baratiin bira ga'eeraa, biyya guddatte kee ga'eeraa, biyya hin guddattiin keessa ga'eera. Iddoo itti baqatan hin jiru amma itti baqatuuf laata. Baqadhaa jedhe yeroos. Wallaansoo ittiin qabaa jedhe miti. Wanti baqatan wanta nama caalu.
Si caalaa baqadhu. Wanta nama qabatee nama nyaatu waan cimaa baqatu malee adurreen baqatan. Qeerransa baqatu. Humna nama caala waan ta'eef leenca baqatu. Baqadhaa jedhe. Si caala na caala jechuudha miirri bara dargagummaa sun irraa fagaanne mala. Kanaaf haala mijataa argate immoo saayinsiidhaan deeggarame immoo haguuguun hin danda'ama birdilimsii qabaam obbortaas qabaam waan jala dhokatanii hojjetan. Kanaafiyyuu miirri bara dargagummaa haala mijataa argate moobaayilii argate akkatti wal argan mana barumsaa argate baajaajii argate konkolaataa argate pileenii argate bakka lafatti isa qaban hin jiru. Sababni isaayyuu miirri bara dargagummaa bara dhumaa sana keessatti haala mijataa argate hin dhangala'aa. Namoonni kanaan hin dhuunfatamu fudhatamu jechaadha. Sababni isaa haala mijataa argate miixuu bara dhumaa keessa jechaadha. Kanaaf kutaan Timootees keessaa dubbifnu ofittoo, sassatoo, arrabsitawwan maal kan jedhu kuni namoota waggaa 40 gadiiti baay'iriin sun gaafa dubbiftan amalli sun malee jaarsa keessa hin jiru. Kutaa sana gaafa dubbifnu jaarsolii warra waggaa 70 warra waggaa 50 keessa hin jiru. Fedhiin sun tu dubbistanii arguu dandeessu. Kanaaf arrabsitawwan warra of arguu dadhabuudhaan obbo Bukuksan warra haadha isaaniif abbaa isaaniitiif hin abboomamne jedheetu warra waaqayyoon jaallachuurra qannoo jireenya isaanii gammachiisu jaallatan ta'uudhaaf jiru jedha. Kanaaf eenyufaa keessatti baay'isee mul'ata sadarkaa umurii warra kamii keessatti baay'isee mul'ata amalli kun jettanii olaaltanii miira bara dargaggummaatti. Miira bara dargaggummaatti. Warra dana jirtan kun dargaggeessa fakkaata baqadhaa jedhe. Baricha keessa akkanitti jireenya hawaasummaa mancaasu kana jecha. Jaarsolii dudduubaa warri jiran yookaas immoo namoota warra gurguddata warra gaafurtamaa dudduuba kan jiran umurii dargaggummaa keessa kan jiran isa ammaa kanaan dhuunfatamaniiru taanaan eessatti boqonnaan jirare jireenya hawaasummaa dudduubaan hin jiru jechaadhaan mancan. Kanaaf isa shanaffaa kutaa kana suma Ximootiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 jalqabee jiru kana maal jedha isinitti fakkaate namooti waricha keessatti akka inni itti jireenya hawaasummaatii fi jireenya foonii mancaasu inni shanaffaan immoo bilisooma malee deebi'anii garboomuun hin jiru. Bilisummaa duwwaa eeggachuu baannaan deebitee garboomta jedhamee lallabamu baricha keessa barumsi seexanaa silayyuun bilisoomtaadha waaqa taataadha malee hin jiru. Argitaniittu hin cabdaa hin duutaa takkaan dubbatu hin ofiisaatii ajjeesa waan ta'eef. Kanaafuu hin ceetaa, hin dabartaa, hin guddattaa, gamatti argamtaa malee yoo of eeggachuu baatte immoo kuftee cabda kan jedhu hin qabu. Nattuun dubbatinaa jedhu bara kana rakkina gurri ka'uu dhaga'uun barbaadu. Yesuus immoo akkas hin jenne. Inni immoo biyya lafaa amma jirtanitti dhiphinni gidiraa sirra jira jabaadhaa ammoo hin bilisoomna malee hin haaroftaa malee si'a 8 si'achi tarkaanfadheera jedhi irraa hirrifte tokkotti dabaleedhu. Waan achi siqe moonatti hin fakkaatu akkasittiin hin ta'u dubbichi. Kanaafuu bilisoomaa miirumaan of kakaasanii galuu dhabu. Amantiidhaan goonaan ta'uu danda'a. Garuu nama hundumaatu akkas ta'a jechuu hin dandeenyu. Kuni rakkisaa bilisooma namatti muudha. Maaliifi bara kana wangeela xinnoo bishaataa namatti dubbachuun hin barbaachisu. Maaliifi garboomuma kana dhaga'uun barbaannu an bilisoomeera qullaa'eera garuu deebi'anii garbummaatti qabamuun immoo jira. Amantiittan jira kan obsee akka hin qubnetti of eeggatu dha. Barumsi seexanaa immoo rakkinni hin jiru. Fiigi lafa garaa kee gahi. Ati maa beelofta maa dheebotta akkas gochuu qabda. Maaf rakkattaa gama sana ga'uu qabdaa jedha. Yeroo wanta akkasii dorgommiin akkasii ka'u gaa maaltu dhufa yoo jettan jireenyi hawaasummaaf jireenyi foonii manca'a. Erga kun manca'ee booddee maaltu ta'a jedhu isinuu hubachuu dandeessu. Kanaaf hin nama dubbannee jechaadha. Kanaafuu waan isaan gammachiisu duwwaa dhaga'uu barbaadu. Ximootos 2 boqonnaa 4 waan isaan gammachiisu. Waan nama gammachiisu hundummoo waaqan gammachiisu. Waan namatti hin tollee waaqatti tolu jira. Waan namatti tolee waaqatti hin tolle. Waaqayyo ija keenya nuuf habana. Kanaaf macaafa qulqulluu waa'ee bara dhumaatii fi waa'ee bara dhumaa sana keessatti akeekkachiisa macaafa qulqulluun dhala namaatiif kennetti adeemuuf jirra. Haasaa keenya keessatti jechaadha. Kanaaf
itti fufnee walii wajjiniin hin ilaallaa. Ammaaf asuma irrattan walitti qaba.